Jira jirtu kabajamtoota daawwattoota maatii Gaaddiyoo Tube. Gaaddiyoo Tube irraa tiitoriyaalii keenya paartii lammaffaa qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Inclusiveness some types of disability kan jedhu kan wajjin ilaallu ta'a. Mata duree keenya kanaan dura keessatti waa'ee disability, vulnerability, cause of disability kan jedhu wajjin ilaallee jirra. Har'a immoo gosoota qaama miidhamummaa beezikaalii isaan gurguddoo 9 kan wajjin ilaallu ta'a. Kanaafuu warroonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii Gaaddiyoo Tube akka taatan isin affeera. Kanaafuu gara barumsa keenya har'aatti seenna. Akka mojuula kanarratti qophaa'etti gosoota qaama miidhamummaa 9tu barreeffamee jira. Inni jalqabaa visual impairment, hearing impairment, specific learning disability jecha hanga vulnerability kan itti fufan ta'a. Nutis kan wajjin ilaallu ta'a. Inni jalqabaa visual impairment kan jedhudha yookaan ammoo visual impairment kun bakka gurguddoo lamatti qoodama. Blindness fi low vision jechuudha. Agartuu keenya wajjin kan wal qabatudha yookaan ammoo qaama miidhamummaa yookaan dandeettii ijaan arguu dhabuu fi hammi ittiin arginu sun ammoo low vision saayitiin yookaan ammoo dandeettiin arguu keenyaa gadaanaa yoo ta'e low vision jennee kan ibsinudha. Fakkeenyaaf blindness yoo fudhanne total or partial inability to see because of disease or disorder of eyes, optic nerve or brain. Kanaafuu blindness kan jennuun kuni disease irraa ta'uu danda'a yookaan ammoo disorder irraa ta'uu danda'a. Sababni isaa dhibee irraas ta'uu danda'a yookaan rakkina nervii optikii yookaan ammoo sammuu keenyaa irraallee ta'uu danda'a yookaan brain kan jennu kana. Kanaafuu dandeettiin ilaaluu guutumaan guututti dadhabuu yookaan ammoo waan tokko arguu dadhabuun guutumaan guututti blindness kan jedhamu ta'a. Blindnessiin kun ammoo meeshaalee gargaarsaa kan akka leensii yookaan ammoo gargaartuu biraa fayyadamnee ittiin arguu kan hin dandeenyedha. Inni lammaffaan ammoo low vision kan jennudha. Dandeettii waan tokko xiyyeeffannee arguu keenya gadaanaa yoo ta'e yookaan ammoo hammi wanta tokko ittiin seensu goonu yookaan ammoo ifa ittiin seensu goonu tokko hamma averagely normal ta'e irra gadaanaa yoo kan ta'u ta'e low vision impairment jedhamee kan inni waamamu. Low vision impairmentiin kun aid yookaan ammoo emergency aid akka leensii ta'uu danda'a, wantoota biraas ta'uu danda'a gargaaramuudhaan dandeettii arguu keenya jabeessuu yookaan ammoo hamma jirurraa ol guddisuu ni dandeenya. Inni lammaffaan gosoota qaama miidhamummaa keessaa hearing impairment yookaan qaama miidhamummaa dhageettii gurraa wajjin kan wal qabatudha. Termiin just hearing impairment jedhamu kun hiikaaleen garaagaraa itti kennamee jira. Beezikaalii akka mojuulli keenya nuuf ibsutti yoo ta'e garuu namoonni paasonolaa fi kaaraataa jedhaman kunniin just it is generic term indicating a continuum of hearing loss from mild to profound which includes subclassification of hard of hearing and deaf jedhanii bakka gurguddoo lamatti qooduudhaan ibsanii jiru. Kana jechuunis namoonni lamaan kunniin maal jedhanii ibsanii xiqqaarraa hanga guddaatti dandeettiin dhagahuu keenya yookaan ammoo from middle to this profound, from middle to profound. Hammi dhagahuu dandeettiin dhagahuu keenya baay'ees dhagahuu dhabuu dandeenya yookaan ammoo jechoota tokko tokko daddabarsuu fakkeenyaaf abbaan ebaluu bara ni dabarfata kan jedhamu ni jiramni. Hammi dhagahuu keenya aktiivii miti jechuudha. Sirriitti dhagahuu hin dandeenyu yookaan ammoo guutumaan guutuutti dhagahuu hin dandeenyu. Bifa kanaan ibsanii jiru. Hearing impairmentiin kunis hard of hearing fi deaf isa jennuunidha. Hard of hearingiin yookaan fageenya irratti dhagahuu dadhabuu ta'uu danda'a. Jechoota tokko tokkos dabarfachuu ta'uu danda'a. Garuu ni dhagaha namni suni perfectly sensing godhu jechuudha sagalee san sirriitti. Kun hard of hearing jechuudhaan ibsama. Inni lammaffaan ammoo deaf yookaan guutumaan guutuutti isa dhagahuu hin dandeenye jechuudha. Yookaan meeshaalee gargaartuu garaagaraallee fayyadamnee namni sun akka dhagahus gochuu kan hin dandeenye sun deaf jedhama. Warroonni deaf yookaan guutumaan guutuutti dandeettii dhagahuu isaanii dandeettii dhagahuu hin qabne kunniin sign language kan jedhamu yookaan ammoo harka isaanii fayyadamuudhaan
dandeettii ittiin waliigaluu kan horatan yookaan build godhanidha. Garuu hard of hearingiin kun emergency aid fayyadamuudhaan namoonni akka dandeettii dhaga'uu isaanii uphold godhan qarqaaruun ni danda'ama jechuudha. Inni itti aanu immoo specific learning disability jedhamuudhaan kan beekamudha. Basically specific learning disability kun maal of keessatti qabata? Rakkinoota psychological process jedhaman keessaa isa tokko kan inni haammatus rakkinoota akka afaan yookaan qoonqaa tokko fayyadamuu fi hubachuu yookaan barreessuu dadhabuu jechuudha. Qoonqaa tokko hubachuu fi itti fayyadamuu dadhabuu. Rakkinoota akkanaa fakkeenyaaf dandeettii dhaggeeffachuu, yaaduu, dubbachuu, dubbisuu, barreessuu fi dandeettii herreegaa gadaanaa ta'e qabaachuu fa'aa kan of keessatti hammatudha. Afaan biroo dandeettii dubbachuun keenya gadaanaa kan ta'u ta'e specific learning disability wajjin kan wal qabatanidha. Basically bifa boraa kanaan termii basic ta'an isiniif irratti sassararee jira. Learning disability fi learning problems kan jedhan kunniin walitti dhufeenya akka hin qabnedha. Fakkeenyaaf learning problem warroonni jennu ka'umsi isaanii miidhama agartuu, qaama yookaan dhaggeeffachuun yookaan gurri keenya irraas ta'uu danda'a. Garuu learning disability namootu learning problemii irraa adda akka ta'edha mojuulli kun kan nu ibsu. Basically learning specific learning disability kun hidden disability jedhamuudhaanis kan beekamudha. Hidden disability jechuun rakkinni kuni just takkaan namarratti baruu hin dandeenyu. Namni sun rakkina akkanaa akka qabu fakkeenyaaf namni tokko ijaan arguu yoo hin dandeenye takkaan mirkaneeffachuu dandeenya. Garuu specific learning disability kana qaba yoo ta'e garuu akka namni sun ijaan arguu hin dandeenye mirkaneeffanne sanitti bifa salphaadhaan mirkaneeffachuu hin dandeenyu jechuudha. Inni biraan mootu specific learning disability kun umrii guutuudhaafis ta'uu danda'a, yeroo dheeraadhaafis rakkinni kun nu faana akka itti fufuu danda'u yeroo gabaabaa keessatti fix goonee akka furuu hin dandeenyedha mojuulli keenya kan asirratti nuuf ibsu. Haa ta'u malee qarqaarsa garaagaraatiin just however with appropriate support and intervention jedha asirratti dandeettii especially barumsa irratti namni tokko more achievable akka ta'uuf qarqaaruun akka danda'amudha yookaan ammoo bu'aa qabeessummaan isaa dabaluun akka danda'amudha gargaarsa garaagaraatiin kan mojuulli keenya nuuf ibsu. Basically specific learning disability jalatti gosoota gurguddoo hanga 6-7 ibsamee jiru. Isaan keessaa auditory processing disorder kan jennuudha ni jalqaba. Auditory processing disorder yookaan ammoo central auditory processing disorder jedhamuudhaanis ni waamama. Is a condition that adversely affects how sound that travels unimpeded through the ear is processed or interpreted by the brain. Wanti nu gurra keenyaan dhageenyu suni sammuu keenya keessatti akkamitti interpreted godhama, akkamitti ibsama kan jedhu isa wajjin yookaan ammoo rakkina akkasii wajjin kan wal qabatudha. Dhaggeeffachuu fi maayindiin keenya meaning itti kennu sagaleen dhaggeeffannu sun yookaan sagaleen gara keenyaan seensu goonu suni affected ta'a jechuudha. Just within the process of that's happened within interpretation of our brains. Inni itti aanu mootu dyscalculia yookaan dyscalculia jedhameet kan beekamudha. Dyscalculia is a specific learning disability that affects a person's ability to understand number and learn maths. Kun ammoo namoonni tokko tokko dandeettiin herreega hojjechuun isaanii baay'ee gadaanaa ta'uu danda'a. Especially warroonni rakkina dyscalculia qaban kunniin dandeettiin herreega hojjechuu baay'ee gadaanaa akka ta'edha. Even if formii garaagaraallee yaadachuudhaaf akka rakkatanidha. Asirratti may struggle with memorizing and organizing number. Lakkoofsota iyyuu walitti qindeessuudhaaf akka rakkatanii, lakkoofsota iyyuu yaadachuudhaaf akka rakkatanii formii this maths number walitti qindeessuudhaaf akka rakkatanidha. Warroonni dyscalculia yookaan dyscalculia disability kanaan affected ta'anii jechuudha. Inni lammaffaan ammoo dysgraphia kan jedhu kanadha. Asirratti dogongoraan dyscalculia jedhamee barreeffamee jira. Dysgraphia is specific learning disability that affects person's handwriting ability and fine motor skills. Just fakkeenyaaf illegible handwriting namoonni
dandeettiin just waan tokko barreessuu yookaan ammoo fakkii kaasuu ta'uu danda'a. Inconsistent yookaan ammoo imperfect yoo ta'e rakkina especially warroonni rakkina dysgraphiyaa qaban kun fakkii kaasuu irratti barreeffama qindaawaa ta'e barreessuu irratti space yookaan wordii fi wordii gidduu kan jechaaf jecha gidduu iddoo duwwaan hammi isaan gataniyyuu imperfect yeroo ta'edha warroon dysgraphiyaa kanaan affected ta'an kan ittiin ibsamanii. Eligible handwriting dandeettiin barreessuu isaanii miidhagaa kan hin taane yookaan ammoo qindaawaa kan hin taane inconsistent spacing akkuma selesin jechaa ture jechootaaf jechoota gidduu fageenyi hammaan jiruyyuu wal simaa kan hin taane poor spatial planning on paper fakkeenyaaf waraqaa irrattiyyuu hammi waraqaa itti fayyadamaniyyuu fakkeenyaaf peejii tokko irratti namni yeroo barreessu garaagarummaa qaba miti. San jechuu barbaadeti dysgraphiyaa kan jechaa jirru. Inni itti aanu mootu dyslexiaadha. Is specific learning disability that affects reading and relate language based processing skills. Just language based learning disability jedhameellee akka waamudha. Dyslexiyaan kun kan ibsamudha. Dandeettii namni tokko qoonqa tokko dubbisuu especially rakkina language yookaan ammoo afaan wajjin wal qabadudha. Dyslexiyaan dubbisa normaalii osoo hin taane afaan fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa ta'uu danda'a, Spanish yookaan Arabic ta'uu danda'a. Dandeettiin inni itti dubbisuu barreessuu irra deddeebi'ee waamuu jecha tokko recall gochuunsaa affected yoo ta'e rakkina dyslexiyaatiin yookaan ammoo ibsama rakkina dyslexiyaa akka ta'edha mojuulli keenya kanas biratti nuuf kaasu. Inni itti aanu immoo language processing disorder kan jennudha. It is specific type of auditory processing disorder. Gosa APD yookaan ammoo auditory processing disorder jennu keessaa tokko ta'ee just which there is difficulty attaching meaning to sound groups that form words, sentence and stories. Fakkeenyaaf word dog osoo jenne yookaan sagalee dog jedhu kana yeroo isin dhageessanii saree jettanii meaning itti kennitu jechuudha. Garuu sagalee isin seensa gochaa jirtan kanaaf meaning itti kennuu dadhabdan das ibsama language processing disorder keessaa isa tokko jechuudha. Sound dhageenyu saniif yookaan ammoo jecha tokkoof hiikaa itti kennuu dadhabu jechuudha. Disorderiin yookaan ammoo disabilitiin kun kan ittiin ibsamu kanaadha language processing disorder kan jennudha. As biratti dubbisuun ni danda'ama. Which there is difficulty attaching meaning to sound groups that form words, sentence and stories kan jedhudha. Inni itti aanu gosoota specific learning disability keessaa non-verbal learning disability kan jennudha. Non-verbal learning verbal and non-verbal jenneti normally communication keessatti barumsa communication keessatti kan ibsamani. Non-verbal has troubling interpreting non-verbal cues like facial expression or body language or may have poor coordination. Verbal language kan ta'e jira oraalii kan afaaniin haasofnu soundii kan qabu. Non-verbal yookaan ammoo jechoota fayyadamnee haasofti jechoota sun fayyadamee haasofni nu goonu. Fakkeenyaaf namni tokko harka fuudhee isinitti qabee yookaan si waamaa jira yookaan koottaa yookaan deemaa isiniin jechuu danda'a. Nyaara osoo guuree namni tokko hin lolaa jira jechuudha. Amma kun body language facial expression jechuudha. Kana understand gochuu dadhabuuni just rakkinoota non-verbal disability keessaa isa tokko jechuudha. Namni non-verbal learning disability qabu body language hubachuu hin danda'u, facial expression hubachuu hin danda'u jechuudha. Nyaara sotti guurtanis waan jechaa jiru yookaan waan jechaa jirtuun san hubachuu dadhabuu danda'a jechuudha. Kanaadha non-verbal language disability kan jennu. Inni itti aanu immoo visual perceptual or visual motor deficit kan jennudha. Visual perceptual kan jennuun kuni wantoota namni tokko ija isaatiin argu dandeettiin hubachuu isaa yookaan ammoo wanta argaa jiru san ijaan argaa jiru san hubachuu dadhabuun yoo isa qunname. Lammaffaan ammoo wanta argisan
irra deebi'ee copy down gochuu yoo dadhabu yookaan ammoo fakkeenyaaf iddoo dhaqxanii boca wayii agartanii deebitanii garuu boca san hubachuu dadhan yookaan ammoo boca san deebistanii copy galtanii right yookaan draw gochuu dadhabdan just rakkinoota visual perceptual yookaan ammoo visual motor deficit jechuudha. Wanta arginu san hubachuu dadhabu yookaan ammoo boca argine tokko yookaan fakkii argine tokkos ta'uu danda'a, suura argine tokkos ta'uu danda'a. Copy down gochuu dadhabuun ibsama rakkinoota visual perception yookaan ammoo visual motor deficit ta'uu isaatiidha kan mojuulli keenya nuuf ibsu. Gosoota disability yookaan qaama miidhamummaa keessaa inni arfaffaratti argamu speech and language impairments kan jennuunidha. Speech and language impairment basically bakka gurguddoo lamatti kan qoodamudha. Speech impairment, language impairment jechuudha. Speech and language impairment means communication disorder. Look here, communication disorder. Maal jechuudha? Namoonni yeroo waliin haasa'an yookaan communicate godhanii rakkinoota haasawa isaanii mudatu yookaan ammoo disorderii haasaa isaanii irratti argamu akka rakkinaatti wantoota mul'atu. Fakkeenyaaf akka stuttering, impaired articulation, gingisuu jechuudha. Akka gingisuu fa'aa ifa osoo hin godhin fa'aa yookaan haasofti namni tokko haasa'u ifa ta'uu dhabuu fa'aa. Just language impairment, dandeettii qoonqasti ittiin haasa'aa jirtan saniiniyyuu yaada keessan ibsachuu dadhabuu. Kunniin hundi speech and language impairment jalatti kan argamanii mee adda babaasnee haa ilaallu. Fakkeenyaaf osoo gara speech impairment hin darbiin order that adversely affects the child ability to talk, understand, read and write. Dandeettii dubbachuu, hubachuu, dubbisuu fi barreessuu nama tokko yookaan ammoo daa'ima tokkootu affect gochuu danda'a jechuudha. Impairmentiin yookaan qaama miidhamummaan speech and language impairment jennuun kuni jechuudha. Fakkeenyaaf speech impairment kan haa ilaallu. Fakkeenyaaf namni tokko nama tokko faana yemmuu haasa'u articulation disorderii qabaachuu danda'a. Just articulation yeroo jennu yaada nuti ibsachaa jirru san ifa godhuu dadhabuu jechuudha. Ani nama tokko wajjinan communicate gochaa jira yoo ta'e yaadni koo jechoota barbaachisoo ta'een ibsamuudha qaba. Garuu dandeettiin yaada koo ibsuu sun gadaanaa yookaan just rakkina qaba yoo ta'e yaada ibsachuu irratti. Fluency disorder, fluency yookaan daddafanii haasa'u yookaan ammoo suuta haasa'u, just fluency disorder. Yaa'insa wal fakkaataa ta'e qabaachuu qaba. Namni tokko communicate yeroo godhu jechuudha. Garuu yoo daddafee yookaan suuta haasa'a yoo ta'e voice disorder sagalee irratti fakkeenyaaf sagalee akkanaa jechuudha yookaan immoo sagalee qal'aas ta'uu danda'a voice disorder. Kunniin gosoota speech impairmentii keessaa isa basic ta'edha. Just there are 3 basic types of speech impairment. Articulation, just yaada sirriitti ifa godhanii ibsuu dadhabuu, daddafanii yookaan suuta haasa'uu sagalee irratti. Kanniinidha. Fakkeenyaaf articulation disorder are error in production of speech sounds. Sagaleen qoonqaaf boosuun rakkina yoo qabate. Just that may rakkinoota anatomical or psychological limitation, skeletal or muscular yookaan ammoo neuromuscular supporting irraa argannu sun limitation yookaan hanqina qaba yoo ta'e skeletaliin kun yookaan ammoo musculariin keenya disorderii yookaan ammoo erroriin kun uumamuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf as biratti omission osoo ilaalle jecha boot jedhuuf yookaan ammoo boot jechuun just markab jaama afaan Amaariffaatiin. Near that yabala. Okay, I'm sorry, just boot ka jedhu kanaaf boo jedha. Amma omission omit godhee jira jechuudha. Eetii gatee jira. Isin galeera mini substitution jecha rabbit jedhuuf waabit jechaa jira jechuudha. Illeetti jechuuf waabit. Substitute godhee jechuudha. Bakka rabbitii waabiti jechuudha. Akkuma sana immoo distortion. Sleep jedhee lafa godhe sleep ka jedhu kana jechuudha.
isinii galee miti H fi L cancel godheeraa jechuudha. This is just the disorder included within the articulation disorder. Articulation disorderii keessatti omission substitution fi disorderiin found yookaan included ta'uu jechuudha. As biratti speech impairment bakka gurguddoo sadii qoonnee jira isaan laalaa jirra. Inni lammaffaan immoo fluency kan jennedha. Just difficulty with rhythm or the timing of speech characterized by hesitation, just waliin dha'uu, repetition, irra deddeebii jechoota, prolongation, sagaleen prolongation of sounds, sagaleen nu baasu dheeraa akkasumas gabaabaa jechuun kunniin hundi fluency disorderii jalattidha kan qabatamanii yookaan ammoo rakkinoota fluency disorderii speech impairment keessaa isa tokkodha jechuudha. Commonly fluency disorderiin stuttering fi cluttering kan jedhaman kanneen kun of keessaa qabudha. Fakkeenyaaf stuttering jechuun gingisuu in shortly. Fakkeenyaaf cluttering kan jennuun kun ammootu waliin dha'uu jechuudha yookaan gara dhabsiisuu excessively fast baay'ee saffisaa kan ta'e baay'ee saffisa jerky speech rakkisaa sagalee hubachuufuu namaaf rakkisu jerky kan ta'e yookaan ammootu stuttering jedhatti rapid fire repetition of consonant or vowels dubbachiistuu yookaan dubbifamaa irra deddeebi'uu fa'aa ta'uu danda'a. Especially at the beginning of words. Kunniin hundi errorii yookaan ammoo disorder fluency disorder jalatti kan argamudha. Inni itti aanu voice disorder kan jennuunidha. Sagalee keenya irratti sagalee nuti baasu. Yeroo tokko tokko sagalee baay'ee qal'aa yookaan baay'ee just like this. You know? Kanneen fakkaatan pitch of our sounds, quality isaa, vocaliin isaa, kanneen dhabuun isaa errorii fidaaraa jechuudha communication san irratti isin galeeramani. Kunniin sadan basically voice disorder, fluency disorder fi articulation disorder are the basic from the speech impairment. Gosoota speech impairment keessaa gosoota gurguddoo sadan nidha jechuudha. Inni itti aanu immoo language impairment kan jennuunidha. Basically language impairment gurguddoo yookaan ammoo dameelee gurguddoo 5 akka phonological disorder, morphological disorder, semantic kanneen kan of jalaa qabatudha. Fakkeenyaaf phonological disorder kan jennuun dubbii sagalee tokko yookaan ammoo haasaa afaan tokko ijaarsa sagalee yookaan ijaarsa jechaa irratti rakkinoota nu qunnaman wajjin kan fakkeenyaaf namoonni tokko afaan wayii afaan dabalataa lammaffaa haa ta'u yeroo ijaarsa jechootaa irratti rakkatantu jira. Sentence tokko guutuu uumuudhaaf just wordoonni combined ta'uu qabu. Ijaarsa wordii irratti yookaan jechoota irratti abnormalitiin yookaan erroriin ni qunnamu ta'e. This ibsama yookaan ammoo that's the reflection of phonological disorder. Fakkeenyaaf a child with phonological disorder may be described as hard to understand or not saying the sounds correctly. Jecha dubbachuu qabu yookaan ammoo amma basically phonological kan jennu kuni language wajjin wal qabataa jechuudha. Fakkeenya Oromic, Amharic, English, just Arabic, whatever. Isin galeeramani. Kanaafuu afaan wayiitiin fayyadamtee yaada kee ibsachuu irratti disordering phonologicaliin si qunnamuu danda'a jechuudha. Ijaarsa sentensii ijaartuu irratti hanqinoota wordii ta'uu danda'a. Haalli itti fayyadama wordii yookaan sentensii kee ta'uu danda'a. That's all are the problems that are just linked within the phonological disorder. Akkasidha.
inni lammaffaan ammoo morphological disorder rakkinoota akka nounii kan verbii kanneen ibsachuu irratti fakkeenyaaf yeroo tokko jechoonni tokko hiikaa tokko qofaa miti kan qaban hiikaa baay'ee qabaachuu danda'u. Jechoota san kan fayyadamuu dandeenyu haala galuumsa nuti haasa'aa jirrudha. Kontentii haasa'aa jirru wajjinidha. Wordii san explain kan gochuu qabnu. Yeroo tokko garuu out of the content wordii qofa irratti depend taanee waa wayii explain goonoo ta'e irratti ta'uu danda'a. That's all related within the morphological disorder. Inni itti aanu immoo semantic disorder dha. Just from parts of language impairment keessa. Semantic disorder kan jennudha. Just characterized by poor vocabulary development, inappropriate use of word meanings, and the inability to comprehend word meanings. Dandeettiin vocabulary development wajjin yeroo tokko yaada tokko jechoota baay'eedhaan ibsuu ni dandeenya. Yaada tokko jechuudha. Jechoota baay'ee san garuu kan fayyadamnu vocabulary baay'ee maayindii keenya keessa yoo jiraatedha. Isinii galeeramni waan jechuu barbaadaa jiru. Vocabulary baay'ee ni jira yoo ta'e yaada tokko jechoota baay'eedhaan ibsachuu dandeenya jechuudha. Garuu semantic disorder if there just we are affected by poor vocabulary development as well as inappropriate use of word meanings. Just morphological disorder wajjin kan adda isa baasu kunniin noun verb adjective irrattidha basically. Garuu kunniin word irratti jechuudha. Word irratti hiikaa inappropriate ta'een jecha tokko explain ogoon semantic similar just wanta wal fakkaataa jechuudha. Semantic disorders kanaadha. Inni itti aanu synthetic deficit just which are characterized by difficulty in acquiring the rules that govern word order and other aspects of grammar such as subject verb agreement. Fakkeenyaaf sentensii tokko yeroo ijaarru let's say just as English akka Ingiliffaatti subject verb objectidhaan just organized ta'uu qaba sentensiin tokko. Subject verb object. We are a student. So jenne we subject bakka bu'aadha jechuudha. Garuu disagreementii kana crash gochuun hanqina scientific problem wajjin walitti dhufuudha jechuudha. We are students. Student are we. So amma fakkeenyaaf student are we. So jedhee yaada koo sirriitti ibsachaa hin jiru jechuudha. We are students. Look, there is difference between we are students and the students are we. You know, we are student yoo jedhee subject verb agreementiin maash godheera jechuudha. Rakkinoon akkana synthetic deficit yookaan ammoo hanqina synthetic waliin kan wal qabatudha. Pragmatic difficulties are characterized as problems in understanding and using language in different social contexts. Just eye contacting eessatti akka fayyadamuu qabnu fakkeenyaaf gadda kolfaan ibsannu gadda keenya kolfaan ibsannu yookaan ammoo gammachuu keenya akka seeraatti yeroo tokko gammachuu booyaanis ibsachuu ni danda'ama. Garuu if there is difficulties with understanding and using a language in different social contexts, that's called pragmatic difficulties. This is all about speech and language impairments. Yookaan ammoo qaama miidhamummaa yookaan rakkinoota language and speech wajjin wal qabatanidha. Bakka gurguddoo lamatti adda qoonnee ilaallee jirra. Inni itti aanu immoo autism kan jennudha. Autism biyya keenya keessattis rakkina basically argamuudha. Dandeettiin fakkeenyaaf namoonni rakkina yookaan ammoo disability autismii qaban kuni communication irratti fast miti. Social interaction yookaan walitti dhufeenya hawaasummaa isaanii just lower warra ta'edha.
dandeettiin qoonqa tokko itti fayyadamu verbaalii yookaan nan verbaalii haa ta'u, verbaalii jechuun afaaniin yookaan nan verbaalii body language, facial expression maal jennee kan ibsan isaan jechuudha. Achirratti imperfectoo ta'anidha. Saniin affected ta'u yeroo baay'ee warroonni rakkina autismii kan qabanii waggaa 3 dura daa'imman waggaa 3 dura irratti yeroo baay'ee kan mul'atu. Fakkeenyaaf hojii wal fakkaataa irratti fa'a wantoota wal fakkaataa deddeebi'anii hojjechuu, just like stereotyped movements, jijjiirama naannoo keenya keessa jiru resist gochuu, daily wantoota just life isaanii keessatti happen godhu resist gochuu yookaan ammoo jijjiirama sana accept gochuu dadhabuun kunniin hundi warroonni autismii qaban rakkina autismii qaban kan reflect godhanii jechuudha. Amaloota jira reflect godhanidha. Waa'ee autismiin basically waggaa 3 gadittidha kan sirriitti evident ta'u kan ammoo sirriitti mul'atu. Waggaa 5 olis namoonni amala akkanaa calaqqisiisan warroota dhukkuboota akka autismii kanaan affected ta'an ta'uu danda'u. As biratti namoonni baay'een autismii kan bifa baay'eedhaan ibsanii jiru, explain godhanii jiru. Fakkeenyaaf as biratti autism is a neurodevelopment disorder defined by impairments in social and communication development. Look, rakkina hawaasummaa fi communication development guddina namoota wajjin haasa'anii walii galu communicate gochuu accompanied by stereotyped patterns of behavior and interest. Laandaa 2007 autism bifa kanaan ibsanii jiru. Namoonni baay'een asirratti ibsanii jiru waan ta'eef asirraa hubachuun ni danda'ama. Inni itti aanu emotional and behavioral disorder kan jennuunidha. Akkaataa IDEA abbreviation asirratti jiru kanadha, or Individual with Disability Education Act kan jedhu kanadha. The term emotional and behavioral disorder means a condition exhibiting one or more of the following characteristics over a long period of time and that marked degree that adversely affects educational performances. Maal jechuudha? Namni tokko disorderii emotional or behavioral disorder qaba jechuudhaa fi wantoota gurguddoo asii gaditti ibsaman keessaa isin galee namni waan tokkoof lama yeroo dheeraadhaaf ni calaqqisiisa yoo ta'e namni sun disorderii kanaan affect ta'ee jira jechuudha jedhaniiti warri IDEA explain kan godhani. Wantoota asii gaditti ibsaman keessaa tokkoffaan an inability to learn that cannot be explained by intellectual, sensory or health factors. Inability to build or maintain satisfaction. Fakkeenyaaf rakkina waan tokko hubachuu fi wanta isaan baruu dadhabuu, walitti dhufeenya hawaasummaa beezikaaliin barsiisota keenya wajjin ta'uu danda'a, hiriyoota keenya wajjin ta'uu danda'a. Interpersonal relationship qabnu irratti satisfaction yookaan gammachuu dhabuu fa'aa ta'uu danda'a, yookaan ammoo walitti dhufeenya gaarii uumuu dadhabuu fa'aa ta'uu danda'a. Muudii gaarii irra osuma jiran yookaan ammoo wanti haarofti tokko osoo hin uumamini behavior yookaan ammoo wanti jarri reflect godhan wantoonni itti dhagahaman. Fakkeenyaaf namni osoo homtuun uumamin gadduu fa'a, cinqamuu, yaadaan deemuu in normal circumstances jedha. In normal circumstances inappropriate types of behavior. Osuma nagaan ta'aa jiru dhagaas fudhifaa darbachuu ta'uu danda'a. Just yeroo baay'eedhaaf moodiin depression yookaan ammoo happiness gammachuu dhabuun yeroo kan itti dhagahamu ta'ee sodaa fa'aa uumuu yoo ta'e kunniin hundi just namni tokko wantoota amma fakkeenyaaf 5 asitti ibsine kana keessaa tokko yookaan lama yeroo dheeraadhaaf amaloota akkanaa ni calaqqisiisa yoo ta'e namni suni rakkina emotional or behavioral disorder qaba jechuudha. Yookaan ammoo affected by the emotional and
behavioral problem jenneet explain gochuu dandeenya. Akka according to individual with disability education act akka warri kun ibsetti jechuudha. Kanaafuu mee classify goonee haa ilaallu. Adda qoqqoonnee haa ilaallu. Fakkeenyaaf different classification systems of behavioral and emotional disorder can be used for special education jaa. Different professionals have developed classification systems. Fakkeenyaaf conduct disorders amala wajjin wal qabatee individual may seek attention, disruptive and act out. The disorder is classified by type, overt and just covert. Amala wajjin wal qabatee fakkeenyaaf amaloota namni tokko calaqqisiisu xiyyeeffannoo kan barbaadu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf covert action yookaan ammoo covert conduct isaanii ilaala. Covert jechi overt jedhu isa keessaa isa mul'anne jechuudha. Direct meaning isaa covert namootu isa calaqqisiifamu isa namoonni arganii hubachuu danda'an. Covert fi overt wordiin jedhu psychology irratti ni barattu basically waa'ee behavior covert action and overt action I think chapter 1 keessatti fakkaata. Fakkeenyaaf covert osoo ilaalle sobuufaa, hatuufaa, qorsoota garaagaraa yookaan ammootu wantoota sammuu namaa adoochan fayyadamuufaa amaloota hin barbaachisne jechuudha. Violence, overt action, fakkeenyaaf overt behavior, overt conduct osoo ilaalle violence and tantrums kana kanaan reflect ta'uu danda'a. Socialized aggression, individual joins subculture group of peers who openly disrespectful to their peers, teachers and parents. Amalli kun akkamitti ibsama? Fakkeenyaaf socialized aggression kan jennu amaloota gaarii hin taane fakkeenyaaf hawaasa wayirraa maybe social media arguu ta'uu danda'a because of globalizations that's addunyaan tokko godhee jira waan ta'eef culture wayirraa amala hin taane fide asitti reflect gochuu maatii ofiitiif hiriyoota ofiitiif disrespectful ta'uu isinii galeeramanii kunis one types or classification of behavioral and emotional disorders. The one from behavioral and emotional disorders. Fakkeenyaaf early symptoms include stealing, running away from home, habitual lying. Kana kanaan ibsamuu danda'a socialized aggression kan jennuun. Attention problems. This individual may have attention deficit, are easily distractible and have poor concentration. Wanti tokko xiyyeeffannoo cimaa gochuuf dadhabuu fakkeenyaaf ani osoon akkana godhee what will happen jetteet wanti tokko think gootamini wanti akkasii sirriitti think gochuu dadhabuu ofirraa bahuu jechuudha. Wanti tokkoof attention gochuu yoo dhiiste ofirraa baateertaa jechuudha. You are not caring about nothing. Kunis amaloota ittiin warroonni disorderii kana qaban ittiin reflect godhamanidha yookaan ittiin ibsamanidha. Anxiety, aaruu, anxiety or withdrawn. The individual are self-conscious, reserved and unsure of themselves. Ofitti amanamummaa ta'uu danda'a. Ilaalchi inni ofiif qabu gadaanaa yoo ta'e yeroo baay'ee gadda hin taane yookaan depressionii keessa ni seena yoo ta'e. Psychotic fever. The individual show more bizarre behavior. They may hallucinate, deal in fantasy world, or may even talk in gibberish, as well as motor excess. Kunniin hundi there are some types or the classification of behavioral and emotional disorder. Garuu Kaufman namni jedhamu kuni bakka gurguddoo lamatti qoodee jira. Internalized behavior and externalized behavior jedhee fakkeenyaaf externalized behaviorin under controlled disorder jedhee ibsee jira. Internalized behaviorin over controlled disorder. Look, just make concentration here please. Under controlled disorder and over controlled disorder jedhee jechuudha. Just disobedience, disrespectful, fighting,
responsibility, aaruu, itti gaafatamummaa qabaachuu dhabuu, namootaaf kabajaa kennuu dhiisuu, safuu hawaasa kun amma externalized behavior kan ta'edha. Yookaan ammoo alatti calaqqisiifamuu kan danda'udha. Namni tokko ni haa ta'u ta'e ni soba yoo ta'e irratti argiteerta jechuudha. Calaqqisiisaadha waan ta'eef irratti beekuu dandeessa. Internalized behavior kan jennuun ammoo over controlled disorder including problems aarii fa'a, immaturity, saalfiin barbaachisne, sadarkaan guddina isaa kun mental strengthiin isaa gadaanaa yoo ta'e, just feeling of inferior gadaantummaan fa'a, jibbi fa'a, aarii, sodaan kun itti dhaga'amu ta'e internalized behavior. This is the problems of behavioral and emotional disorders. Kanaafuu externalized behavior and internalized behavior jechuudhaan baay'ee gurguddoo lamatti kufumaan namni jedhamu 1993 keessatti ibsanii jiru jechuudha. Cause of behavioral and emotional disorder amma basically maalinni ka'umsi rakkina kanaa yookaan ammoo disorderii kanaa jennee yommuu ilaallu basically wantoonni gurguddoon 4 akka sababaatti ta'anii jiru. Tokkoffaan biological causes jedha, including genetic disorder, brain damage, malnutrition. Jiinii maatii wajjin ol qabachuu danda'a, miidhama sammuu kan brain wajjin ta'uu danda'a, malnutrition. Daa'imni sun yommuu guddatu nyaata madaalawaa hin argachaa guddate ta'uu danda'a. All the one is just biological problems. Inni itti aanu family factors. Fakkeenyaaf maatiin nuti irraa dhufnu amala nu ijaarannu. Basically amalli nama tokkoffaa maatii irraa ijaarama, lammaffaa hawaasa irraa ijaarama. Hawaasa jechuun aadaa safuu fi qaba. Wanta aadaa yookaan safuu hawaasa tokko nama tokko keessatti ijaarameet guddata. Sanittis reflected ta'a. Behavior nama tokko sanii control ta'a waan ta'eef maatiin tokko namni fakkeenya maatii hiyyeessa keessa guddatee fi maatii dureessa keessa guddate amala wal fakkaataan calaqqisiisu. Akkasuma immoo maatii yeroo hunda wal loluu fi maatii nagaa keessatti guddate amala wal fakkaataan calaqqisiisu jechuudha. Kanaafuu namoonni rakkina maatii qaban irraallee dhukkuboota akkanaa yookaan ammoo rakkina akkanaatiif saaxilamuu danda'u. Cultural factors fakkeenyaaf look here for example watching violence and sexual oriented movies. Aadaa keessatti just barmaatilee miidhaa qaban wantoonni jedhamu jiru miti. Hojiilee bu'aa hin qabne jechuudha yookaan amala namaa irratti miidhaa fiduu danda'an. Aadaa irraa sababa ta'uu danda'a. Environmental factors just hiriyoota keenya irraa, namoota naannoo keenyatti arginu irraa ta'uu danda'a, mana barumsaa ijoollee wajjin ooluu ta'uu danda'a. Jara irraas amala nuti sheeppuu goonus jira waan ta'eef kuniin hunduu it could be the factors for the behavioral and emotional disorders. Inni itti aanu intellectual disability kan jennudha. Intellectual disability characterized by significant limitation in both intellectual functioning and adaptive behavior, which covers many everyday social and practical skills. Kunis intellectual disability kan jennu rakkina yookaan ammoo gosoota qaama miidhamummaa keessaa isa tokko ta'ee dandeettii keenya function yookaan hojii irra oolchinu yookaan beekumsa keenya gara hojiitti jijjiiruu dandeenyu akkuma sana immoo wantoota haaraa gara sammuu keenyaa keessaatti fudhachuun dandeettii nuti qabnu limited yoo ta'e yookaan hanqina qaba yoo ta'e if we are not fast it could be explained by the intellectual disability. Rakkinoota intellectual disability jedhamu kana irratti ibsamuu danda'a. This disability originates before waggaa 18 dura yeroo baay'ee kan uumamuu danda'u intellectual disability kuni. Namni tokko intellectual disability qaba jennee ibsuudhaaf wantoota gurguddoo asiin gad jiran kanatti of keessatti qabaachuu danda'a. Wantoonni kunniin keessatti hammatamuu danda'u qabaachuu qabu. Namni tokko intellectual disability qaba jennee ibsuudhaaf criteria kanneen guutuu qabu jechuudha. Inni tokkoffaan sub-average intellectual functioning. Fakkeenyaaf Lukas biratti it refers to general mental capacity. Dandeettiin sammuun keenya wanta tokko function gochuun isaa madaaluu jechuudha.
such learning such as learning reasoning problems dandeettiin nuti waan tokko barachuu jechuun wanta tokko beekuu wanta naannoo keenyatti arginu hubachuu barumsa irrattis haa ta'u wanta dandeettiin hubachuu keenya akkuma sana immoo sababeessuu wanta tokko ibsuudhaaf sababoonni nuti goon dandeettiin keenya akkuma sana immoo rakkinoota hiikuudhaaf fakkeenyaaf rakkinni tokko hiikuudhaaf yaaduu qabda yeroo yaaddu immoo wanta fala jettu ijaaruu qabda isin galee namni sun hundi kan hojjetamu just ability sammuu keenyaatiin jechuudha dandeettii sammuu keenyaatiin waan ta'een kanneen of keessatti qabaachuu danda'a sababa intellectual functioning kan jedhamu yeroo baay'ee intellectual functioning kana karaa itti safaruu dandeenyu keessaa tokko IQ test kan jennu kanaadha. Inni lamaffaan immoo significant limitation exists in two or more adaptive skill area conceptual skill social skill irratti fakkeenyaaf conceptual skill irratti hanqina qabna yoo ta'e conceptual skill yoo jennu qoonqa irratti yookaan afaan biroos haa ta'u afaan dandeenyus haa ta'u dandeettiin nuti afaan san barachuu literacy beekumsa irratti yookaan money time this is skill by the way skillin conceptual skill irratti as whole conceptual skill irratti qabna loo yoo ta'e social skill interpersonal relationship walitti dhufeenya hawaasummaa ilaalchi nuti ofiif qabnu itti gaafatamummaan nuti hawaasa keessatti yookaan ammoo fudhannu these all are social skills as well as practical skill practical skill jechuun daily wantoota nu hojjennutu jira barataa taatee gadamaan kaataa fuula dhiqattaa mana barumsaa deemtanii barattaa ni dubbisa hojjetaa taates akkasuma qotee bulaa taates akkasuma even if how you use your money how you use your telephone how you just schedule how you put your time in schedule this all are practical skill kan irratti limitation qabdu yoo ta'e yookaan ammoo hanqina qabdu yoo ta'e akka intellectual disability dhaan affected ta'amtitti kan ibsamuu dandeessu yookaan ammoo this is the one criteria to explain someone is affected by the intellectual disability jenna kanaafu warroonni intellectual disability qaban academically yookaan ammoo barumsa isaanii irratti affected ni ta'u akkuma sana ammoo walitti dhufeenyi hawaasa wajjin qaban yookaan ammoo mana isaanii keessatti mana barumsaa naannoo isaanii keessatti just dandeettiin isaan qaban gadaanaa ta'a dandeettiin isaan explain yookaan ammoo reflect godhan limited ta'a kun ammoo rakkina intellectual disability jechuudha. As well as general cognition learning and memory means wanta tokko barachuu yookaan beekuu fi wanta beektisan yaadachuu yeroo baay'ee fakkeenya tokko fudhadhee yoo isinitti hime boqonnaa tokko barannee dubbisnee nuuf galee qormaata hojjennee gaafa boqonnaa 5 irraan baanu yookaan kan boqonnaa tokko barannee san deegan look garuu fastly wanta tokko barannee dandeettiin wanta barannee san sammuutti qabachuu fi yaadachuus intellectual problem kan wajjin related to attention means to acquire this information you have to be attentionful children must attend to the learning tasks of the required length of time and the control distractions akkuma sanam adaptive skills speech and language kaka'umsa nuti qabnu kuniin hundu warroonni fakkeenyaaf intellectual disability yookaan ammoo intellectual disability qaban self motivation isaanii loodha self motivation jechuun kaka'umsa ofii gochuu nan danda'a baraan wanta kana milkeessuu nan danda'a wanta kana nan godha wanta kana yeroo akkanaa nan hojiirra oolcha ani of jijjiiruun qaba look this is motivation speech and language qoonqa biraa qabachuu fi qoonqa sanitti fayyadamu qoonqa dabaluu jechuudha ati wordii jecha yookaan language haaraa kan qabattu maayindii keetitti intellectually inferior taate yookaan ammoo already qabda taate qoonqa biraas barachuu akka hin dandeenyedha kanaafuu wantoonni akka motivation academic achievement speech and language whatever jennee irratti list goone kunniin low and high jennee ibsina jechuudha fakkeenyaaf motivation haa qabu ta'e intellectual disability irraa lacking qabu jechuudha kan hanqina hin qabu ta'a kana motivation isaa gadaanaa yoo ta'e ibsama intellectual disability ta'uu isaatiidha kan asirratti hubannu graafii kanarraa ammoo level of support for individual with intellectual disabilities
fakkeenyaaf rakkina akkamii namni qabu levelii agamiitiin supported ta'uu qaba kan jedhudha graafii kanarraa kan hubachuu dandeessanii. Just you can see refer godha just for further asirraa hubadha. Inni itti aanu mootu physical disability or orthopedic impairment and health impairment kan jedhudha. Inni saddeettaffaarratti argamu bakka guddoo lamatti qoonna orthopedic impairment and health impairment kan jennudha. Just the term orthopedic impairment generally refers to conditions to muscular or skeletal systems and sometimes just the physical disabling conditions of nervous systems. Nerving keenya nerving system jira, skeletal system jira, muscular system function jiran kan irratti based ta'uudhaan as impairment ibsuu dandeenya jechuudha. As impairment inni biraamotu health impairment kan jennu requires ongoing medical attention. It includes as heart defects, cancers. Kunniin health impairment jalatti kan qabamanidha. Fakkeenyaaf physical disability characteristics fi classification isaanii yoo ilaallu, physical disability based on impact of physical disability on mobility or motor skills is divided into three gurguddoo saditti qoonna. Physical disability wantoota dhiibbaa inni motor skill fi physical disability or mobility irratti fiduu danda'u irratti depend ta'uudhaan gurguddoo saditti qoonna. Mild physical disability, moderate physical disability and severe physical disability kan jennudha. Fakkeenyaaf yeroo tokko paralyzed wanti jedhamu jedhamni dandeettiin harka keenya itti fayyadamuudhaaf lafee hojii wal qabatee fakkeenyaaf namoonni tokko laamshoo kan jedhamu I'm sorry to using this words laamshoo jedhamee ibsama yeroo tokko jechuun kun itti kaallee ta'uu baatu jechuudha akka kootitti. Na yeroo tokko harka keenya sofurannee fully paralyzed ta'uu danda'a. Moderately ta'uu danda'a, xiqqoos ta'uu danda'a. Yeroo irratti dhukkubni dhagahamuu danda'a. Mild, moderate and severe jennee bakka gurguddoo saditti qoonnee ilaaluu dandeenya. Physical disability could be broadly ammallee bakka gurguddoo lamatti illee qoonnee ilaaluu ni dandeenya. Neurological system fi musculoskeletal system jennee bakka gurguddoo lamatti qoonnee ilaaluu ni dandeenya. Fakkeenyaaf neurological system akka brain, spinal cord fa'a nervii keenya wajjin rakkinoota wal qabatanidha. Musculoskeletal systems warroonni jennu namootu akka lafee keenya fa'a joints kan jennu jiramni jilba fa'a ta'uu danda'a. Wal qabsiistuu buusaaf maashaa wanta jedhamu jiramni isaadha. Musculoskeletal systems rakkinoota maashaa yookaan ammoo buusaawwan harkaa fi jilbaa miilaa wajjin wal qabatan kunniinidha kan just musculoskeletal systems problems yookaan disability jennee physical disability jalatti kan explain goonu. Just neurological system akkuma suuratti jennu baay'ee explain godhee jira. Bifa booraa kanaan isin barreessee jiru waan ta'eef keessa shortinotti barreeffachuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf epilepsy kan jedhamu jira. Epilepsy jechuun seeliin sammuu keenya haala barbaachisaa ta'een yookaan bifa barbaadamaa ta'e saniin yoo hojjechuu dadhabeedha rakkinni epilepsy jedhamu kan happen ta'u spinal bifida and spinal cord injury. Fakkeenyaaf spinal cordiin keenya jiramni kan dugda keenya nuuf dhaabee jiru jechuudha. Rakkinoonni kunniin hundi neurological system wajjin warroota wal qabanidha. Fakkeenyaaf neurooniin keenya fakkeenyaaf affect osoo ta'ee fakkeenyaaf neurooniin dhaamsa geessituun hin jirti, dhaamsa deebisituun hin jirti. Gara sammuu keenyaatti dhaamsa geessiti. Ishiin affect taate jechuun yookaan dhaamsi gara sammuutti deemuu hin danda'u yookaan dhaamsi sammuutti deemee sammuu keenyarraa deebii argate yookaan hiika argatee deebi'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu nuti ibidda osoo argine zingannee ilaalla, callisnee ilaalla. Why? Wanta seensa goone san gara sammuu keenyaa ergine hiikaan itti nuuf deebi'e kun ibidda si guba wanti jedhamu hin jiru. Affect ta'ee jira waan ta'eef jechuudha.
neurological problem kan jennuun na musculoskeletal warroonni jennan illee fakkeenyaaf muscular dystrophy, activities, amputations, all these problems are related within musculoskeletal systems. Inni biraamuutu health impairment gara health impairment itti yeroo as deebinu health impairment itti yeroo deebinu rakkinoon akka heart disease, cystic fibrosis, AIDS, or hemophilia, akka asmii fa'a. Fakkeenyaaf kunniin rakkinoonni kunniin health impairment jedhattidha kan ramadamanii. Fakkeenyaaf heart disease dhibeewwan jechuudha. This is common in young people jedha. Just define godhee jira as biratti for further knowledge can just everybody can read here. Cystic fibrosis, AIDS, just like hemophilia, rakkina dhiiga itituu homaa, I think that isa wajjin kan wal qaba akka asmii kunniin fa'aa akka dhukkuba sukkaaraa kunniin health impairment jalatti wal qabatu jechuudha. Namni tokko just asmii qaboote yookaan namoota dhukkuba onnee qaboote he have impairment jechuudha. Rakkina ho'i qabaa jechuudha. Rakkinni sun immoo rakkina akkamiiti? Health impairmentiiti. Look amma bifa kanaan hubachuu qabdu. Rakkina neuronii yookaan ammootu the problem that's related with spinal cord, nerve, brain yoo ta'e neurological system isaa yookaan ammootu it is affected by neurological system problems. Lafee wajjin wal qabate, agartuu wajjin wal qabate. Ingirii kunniin hundi waa'ee qaamudhamummaati kan haasa'aa jirru isin galaa roote waa'ee qaamudhamummaati. Namni tokko dhukkuba onnee qaboote just is impaired persons, or I mean person with just disability, from that he have health impairment jenneetoo kan as biratti ibsinu ta'a. Inni saglaffaa vulnerability dha. Vulnerability bifa bareedaa ta'een qophii koo itti aanu irratti isiniif qopheessa. Waan hagammaan afaan turtaniif guddaa galatooma. Channel koof warri haaraa taatan subscribe gochuun warroonni kuwwanis like share gochuudhaan akka na cinaa dhaabbatanii na jajjabeessitan kabajaadhaan isin gaafachuu barbaada. Horaa bulaa deebanaa.